qabeenya namaatiin fuuchuu yoo waa nyaattanis qabeenya namaa hattaniitti nyaachuu hoolata namaa qadu kashalabbee bichatu wal deeggara malee siduma jechuudha abiyyiinis kashalabbee diqaalaa waan haadhaaf abbaan qabne isinis warri isa deeggartan diqaalota jechuudha warra bakka namaan keenya warra maalummaa oromoo hin beekne warra sabummaa sabni koo maani oromoodha oromoo miti warra jedhee adda waliin baafanne bichatu jechuudha diqaalaan bichi abiyyii keemmoo nutu gaddeebisee hudduu isaatti boolee maal goota abiy ahmad jettan kan nutu gaddeebisee hudduu isaatti boolee abiyyi maal gootu nuti ilmaan jawaar jechuudha dhageesse habiyyoot keessan immoo fuutanii mataarra keessan malee ilmaan oromoo hinuma buusa hin buusa harka duwwaa buusa ilmaan oromoo qawween hin buusu harka duwwaa gadi ba'ee jechuudha dhageesse sababii jawaar hidhamee mana hidhaa jiruuf jechuudha ilmaan oromoo hiriiratti bahee karaa asiin cufee achiin karaa cufee abiyyoot kaasee balaa isin har'a mataatti baatanii paartii badhaadhinaa paartii maalis oottan paartii keessan ilmaan oromoo kun guyyaa tokkotti gadi ba'ee cabsee darbuu ka'an waraanaan rukuttan dadhabdan oromoon dhumuu didi manattis dhattanii ajjeeftan mana sitti gubdan ilmaan oromoos manni barumsaa dhiba manni hidhaa ga'uu dinnaa mana barumsaattis hiitan ilmaan oromoo mana kana fedhe didee fincile gabrummaa keessan didee gabrummaa didee fincile ilmaan oromoo maaliin dhaabdure manatti irra deemtanii gudeeddan manatti irra deemtanii ajjeeftan dide abiyyoot kaasee balaa nutu gaddeebisee hudduu isaatti gabboola ilmaan qeerroo jechuudha qeerroon jawaar jechuudha jawaar jechuun goota keenya jawaar jechuun hayyuu keenya abiyyii diqaalaa nafxinyaa kana kan har'a fidee sadarkaa kanaan ga'e jawaar muhammadiif qeerroo biyya keessaati abiyyiin diqaalaan jechuudha har'a haadha sii galata galfattee waggaa 30 qabsoomne waggaa 30 maal taane ummata oromoo bilisa baamne kan jedhu kana jechuudha abiyyoot kaasee balaa waggaa 30 qabsoomaa miti waggaa tokko ilmaan oromooti yookaan ilmaan biraatiin qabsoomne ilmaan kan inni qabsaa'e nafxinyaa warra fooxaadhaan deemee naxalaadhaan nufu jechuudha warra akkasiitiif qabsaa'e kan inni qabsaa'e ilmaan oromoo ajjeesu jechuudha achi hofte gaariidha hudduu keetti ol deebi'a diqaala yaa rabbi naaf birmadhu jette rabbi isiin birmatiin iddoo jirtutti dhageesse isin jechuudha warra biyyi faasisan warra kadhattu maatiin keessan illee waan qabu isin illee waan qabdan warra caatii namaa hatee nyaatu warra hoolota namaa hatee nyaatu wal gurmeessitanii nama 5 nama 20 katamaa keessatti wal gurmeessitanii basaasummaadhaaf jechuudha basaasummaadhaaf isin gaafatin ilmaan oromoo basaasuudha gariyaatan ilmaan oromoo otuu ilmaan oromoo waa dhowwuuti gaafa awwal jechuudha awwal qaalicha arsii keessatti dhalatee fi biraanuu duulaa dhufanii mootummaan kun bu'uun qabu mootummaan kun mootummaa maarriseeti jedhanu ilmaan oromoo arsii sikkoo mandoo gaditti bahee jechuudha hiriira guyyaa lamatuutti itti bahee dhukkeerraa kaase maal godharre wanti godhan hin jiru calluma nani cufatanii taa'uudha aggoranii mari'achuu atti godhanii mari'achuu abiyyiin ofittuu mataan qabu abiyyiin ofittuu nama baratee miti abiyyiin ofittuu nama sareedha abiyyiin ofittuu jechuudha nama buna funaansa dhufee jimmatti guddatee jimmaan keessa jiraata haati jechuudha nama jalaa jechuudha ulfa namni ulfeesse fiddee dhuftee jimmaan keessatti dhaltee maqaa jimmaa nu balleessite jechuudha har'a goota meeqa jimmaan keessa jira hayyuu meeqa jimmaan keessa jira takkaa ummanni jimmaa jechuudha haqa namaa nyaatee hin beeku takkaa ummanni jimmaa waa sobee hin beeku dhugaa dubbachuu malee haqa dubbachuu malee jechuudha sheekaa qabna beeka qabna abiyyiin kun immoo jechuudha sheekiidhaaf qeesiidhaaf qeenxeensii kan waliin namaan galle jechuudha diqaalaan jechuudha abiyyoot kaasee balaa diqaalaan jechuudha abiyyoot jechuudha har'a dhuftee maqaa jimmaa maqaa keenya balleessite sanyii mootiiti jimmatti dhalatte jimmatti kun biltiginnaa yoom takkaa sanyii mootii taate jamaa rabbii jedhaati hattuun biltiginnaa yoom sanyii mootii taate takka warri hattuun jechuudha takkaa sanyii mootii hin taane sanyii mootiitiin ofiin himatii yaa abiyyi yaa diqaala yaa diqaala ofiin himatiin yaa abiyyi yaa diqaala ofiin himatiin ani ilma abbaa jifaar jettee ofiin himatiin maqaa sanyii mootiitiin ofiin himatiin hattuu kee dhawu ati hattuu haati kee hattuu amma immoo haati kee si haa waamtu haati kee qabiriitti illee si haa waamtu ilmoo keerraa si haa fuudhu hatarra dhiiga ilmaan oromootiin jechuudha dhiiga ilmaan oromootiin harka dhiqattee dhiiga ilmaan oromootiin fuula dhiqattee jechuudha har'a jawaar yakka tokko malee eegdonni isaa ilmaan oromoo yakka tokko malee baqqalaa garbaa hidhamanii mana hidhaa taa'aran kun jechuudha waa namaa hatanii yookaan dubartii namaa gudeedanii yookaan nama ajjeesanii miti soobate irratti xaxxee shirate irratti xaxxee warri hidhamee jiru kun dhugaa qaba himmoo hinuma bahan mana hidhaati waggaa kuma tokko hidhamanu achii gadi bahanii mootummaa keenya nu bulchu kamma jarri kun hidhaadhaa bahutti immoo abiyyoot kaasee balaa ummanni sitti fincila si balleessa malee tolteen keen jiru jiruun keen jiru hiriirri guyyaa torbaan guyyaa 8 booda sinuma sitti waamama dinagdee sirraa kuta baankii biyya alaarraa sirraa kutu jammare birriin hin jiru
yaa ummata oromoo biyya keessatti hodii keessan eeggadhaa qabeenya keessan bareechaa egaa abiyoot kaasee nama gurmeessee nama qabeenya isinirraa hatu jechuudha. Siif jawaarratu nuti walitti salee isin immoo waa saluudhuma hin dandeessanii ilmaan biltiginnaa isin waa saluudhuma immoo hin dandeessuu rabbii jedhaati otuuti waa saltanii dubartiin keessan jechuudha diqaalaan keessan jechuudha warri paartii badhaadhinaa dubartiin keessan qubaan of gootee kaarotiidhaan of hin gootu dhugaa isinitti himuudhaaf jechuudha otuu isin dandeessanii dubartii fuutanii wajjin jiraattan ta'e dubartiin keessan kaarotiidhaan of hin gootu halkanii guyyaa jechuudha yoo dhugaa isinitti himuu ta'e jechuudha dhugaa isinitti himuu ta'e isin fuudha beektu warra namaa baasuudha warra namaa wajjin jiraachuudha maal kanuma dubartii maalitti isinitti hirmee isinii wajjin jiraata isin warra hattuu jechuudha warra nama sobaa jiru abiyyiin jechuudha otuu ni dhugaa haasa'e dhugaa oromummaa qabaatee dhugaa haasa'e guyyaa dhalaturraa jammare intala oromootitti heerumti intalli oromootuu diddee jennaan haftuu jaartii dulloomtuu dhaqee gondar keessaa fuudhee wajjin jiraataa jira jaartii dulloomtuu jechuudha jaartii dhala dhabdi fuudhee gondariin keessaa wajjin jiraataa jira kanammoo abiyyiin goota abiyyiin maalisoo keenya abiyyii wajjin hordaan hedduutti sina cabu gondar keessanii wajjin hordaan hedduutti sina cabu abiyyii wajjin nuti ilmaan oromootu gad isin deebisee lafa keessa sin galchi jaallattan jibbitan sheerii godhaa abiyyi jettanii halkanii guyyaa nurratti faarsitan qeerroon oromoo gad itti ba'ee dhukkeerraa kaasaara takkaa qabsoon ilmaan oromoo dubbatti deebi'een beeku hanga guyyaa har'aa ilmaan oromoos ajjeefameeras hidhameeras du'eeras balleeffameeras dubartiin keenyas gudeedamteetti takkaa qabsoon guyyaa tokko dhaabbateen beeku hanga guyyaa har'aa jechuudha hanga guyyaa har'aa namni waraana keessan sodaatee duubatti deebi'een jiru waraana abiyyiin irratti bobbaasu kana sodaatee ilmaan oromoo takkaa garee ciiseen beeku guyyaa tokko ciiseen beeku ilmaan oromoo jechuudha waraana itti labsite kana komaandii poostiin itti labsite jechuudha poolisii oromiyaa itti labsite liyyuu poolisii itti labsite ilmaan oromoo guyyaa tokko ol deebi'ee ciiseen beeku hiriira isaanii hiriiraa karaa itti cufaara dinagdee irraa kutaara biyya alaatiif biyya keessaan itti qabsaa'aara maal abbaasaa godha biyyoota kaasee balaa kana caala maal jechuudha hamma hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii bahanutti jechuudha amma jawaar muhammadii baqqalaa garbaa fakkaattonni akkasaa mana hidhaatii bahanutti abiyoota kaasee balaa ati yoomuu aaraan galfattu yoomuu biyya bulchuu hin dandeessu ati nama biyya bulchuu miti harree walitti qabanii sitti kennanii harree otuu eedeyyuu harree san hamma bobbaafteef hamma galchitu hin beektu kan nama walitti qabdee ummata Itoophiyaa guutuun bulcha jechuu miti mataan kee nama ganda tokko bulchuu hin dandeessu ati diqaalaa maganii gadi ilmaan diqaalaa ilmaan abbaan qabne yoo nama bulchisiil ilmaan hattuu yoo nama bulchisiil ati ofii keetiifuu hattuudha ati ofii keetiifuu hattuudha jimmaan keessaa buna hattee argatamte abiyyiin jechuudha amma jimmaan gaa kunoo jimmaan keessaa iyyuu hattee argatamte jechuudha gondaritti galtee gondariin keessaa mana farsoo tuu niitiin kee mana farsoo keessa nagaddu achitti wal argitanii farsoo jalaa gurguraa wal fuuti atuu jechuudha har'aan ilma abbaa jifaar ilma abbaan jifaar kan akka keetiin qabu of keessaa ofirraa si mulqina malee abbaan jifaar nama akka keetiituun beeku ummanni jimmaa nama akka keetiin beeku ati ummata jimmaa bakka hin buutu abiyyiin ummata jimmaa bakka hin buutu ummata oromoo bakka hin buutu ati jechuudha jawaarii wajjin ummanni fincilee sitti cufa malee jawaarii wajjin ummanni jechuudha sababaa jawaar fincilee jechuudha aangorra si kaasa malee inshaallah giidoon giidoo rabbiiti jechuudha nama oromoodhaaf dubbatutu nu bulcha malee nama haqa oromoo dubbatutu nu bulcha malee nama oromoo ajjeesaa biyyi koo nagaadha oromoo hidhaa biyyi koo nagaadha rakkoon tokko biyya keenya keessa hin jiru jedhu ati har'a nama gad deebiftee jechuudha daa'ima waggaa 8 gudeechisiisaatti poolisii kee jechuudha daa'ima waggaa 8 gudeechisiisaa jirta jechuudha yeroo kanatti jechuudha daa'ima waggaa 8 attatatta gudeedamti dargii ijoon gudeedamne daa'imni keenya waggaa 8 dargiinuu jechuudha ummata oromoo hin dadhabsiifne ummata oromootu dargii dadhabsiise malee ati har'a jawaariin hiitee hayyuu keenya hiitee baqqalaa garbaa hiitee ija jaraa hidheera filannoo keessaa hafaru annan filatama jechuu yaadde garuu ummanni oromoo har'allee ta'ee borillee ta'ee kan inni filatu jawaar muhammad filata malee sin filatu ofii dhiibdee akkana jedhe yoo filatamtes hamma jiruu kee harii jechuudha hanga jiruu kee harii hanga lubbuun lafa kanarra jirtutti ummanni oromoo qanii tokko siif ciisee hin bulu ummanni oromoo qanii tokko siif ciisee hin bulu qanii tokko siif hin rafu karaa sitti cufaa makiinaa gubaa qabeenya ati Itoophiyaa keessattu walitti gubaa jechuudha ummanni oromoo hanga gaafa jawaar muhammadii baqqalaa garbaatii fi hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessaa gabbahanutti abiyoot kaasee balaa ati ummata kana hidheera jawaariin hidheera jettee jechuudha silaa kan jawaarii gugguuftee suyyuu diibuutuuf jechuudha jawaar ilma sabaa jawaar abbaa qeerroo jechuudha ati har'a jawaariin mana hidhaatti hiite ofii keetti dudduba jira harka rukutte akkana goote jechuudha ati harka rukuttee harka rukutuu baattee jawaariin kan baafatu ummata oromootu baafata isa har'a du'aayin keessaa araan sitti kadhatamaa roomiti isa har'a du'aayin
Amaaraaf kiristaanaa keessaaf alaa sitti kadhataaru miti. Mallas Zeenaawii jechuudha. Ummanni keenya biyya keessaa bichatti kadhatee Mallas Zeenaawii duutee badde lafarraa jechuudha. Atis Abiy Ahmad hangam bulchitu hangam ooltu mootummaan bu'an oolu mootummaan du'an ooltu hin duuta. Atis kan si ajjeesu eenyuuni bakkeedhaa dhufee utuu si ajjeesuun ta'e waraanuma keetu sitti deebi'ee waraana keetiin si ajjeesiifne malee nuti jechuudha. Akka mootii Liibiyaa du'e sanatti jechuudha. Si fiiskine si waraanee ilmaan Oromoo jechuudha. Tuubboo keessa si galchee si waraanee si ajjeesa malee du'a akka namaa duuteen qabbaramtu akka sareetti duutee kaatee ibiddaan si guba ilmaan Oromoo rabbi jedha jechuudha. Fakkaatota akka keetiillee ati nama 5 nama 10 biyya keessatti qindeessitee biyya keessa jiranii namaaf nama jechuudha. Walitti naqsiiftee hanga yoonaa jiraataa jirtu. Ummata Oromootu gaditti bahee jechuudha. Fakkaatota akka keetii ati hattuu jechuudha. Walitti qabdee duuriyya hojii hin qabne jechuudha. Hattuu ilma haadha hiyyeessaa bicha walitti funaantee jechuudha. Kaan basaasotaan biyya keessa gadhiiftee kaan poolisii Oromiyaa teettee namatti bobbaaftee har'a ilmaan namaatti ajjeesaattu kun borqiin ilmaan Oromoo kun si gaafachuu jirti. Atillee du'uu jirta. Nama ajjeesaniif aangoon bulchanu nama hidhaniif aangoo irratti nafanu. Kana beeke biyya keetii nagaa hojjettee biyya keetii gaarii dalagdee ji'a tokko bulchuu wayya. Saba kee ajjeesaa saba kee hidhaa. Mililikiin diqaalaa maqaabirii keessaa fuutee fiddee ollutti baaftee jechuudha. Ati Oromoo irratti diqaalaa akkana harka rukuchiisaa. Nu bulchuun kee abadan hin jiru. Abadan duunee dhabamneetuma ilmaan Oromoo lafarraa dhumnee jennaan bulchitallee malee abiyyoot kaasee hanga ilmaan Oromoo jechuudha. Lubbuudhaan biyya duniyaarra jirutti hanga lubbuudhaan ilmaan Oromoo jiru jechuudha. Amantaaf kutaadhaanis nun qooddu amantaaf kutaanis adda nun baaftu nuti ilmaan Oromoo jechuudha. Tokko taaneerra amantaa keenya kiristaanis islaamnis tokko ta'ee harka wal qabatee nuti Oromoo taanee dhalannee Oromoo taanee guddannee amantaa adda nu baase malee nuti dhiiga keenya tokko jedhe. Uummanni Oromoo tokko ta'ee sirratti qabsaaha malee tokko ta'ee siif hidhatee sirratti qabsaaha malee uummanni Oromoo dhiisee duddubbatti deebi'ee jennaan an aangoo qabaddee umurii koo dheereffadhatte homaallee yaadin kana. Waa tokko yaadin kana. Nama ajjeesanii biyya bulchuun hin jiru. Nama hidhanii biyya bulchuun hin jiru. Dubartii namaa gudeechisanii biyya bulchuun hin jiru. Nama ajjeesanii geessanii bowwaatti gatanii biyya bulchuun hin jiru. Nama hidhanii biyya bulchuun hin jiru. Seera mootummaa kamii keessatti ragaa sobaa fidanii magaarrajaa duubaan namatti masakkarsiisanii nama hiisisanii biyya bulchuun hin jiru. Murtiin harka rabbii jirti malee harka kee hin jirtu. Dhugaa rabbii yoo sitti immoo ta'e. Murtiin jechuudha harka rabbii keessa jirti malee abiyoot kaasee balaa harka kee keessa hin jirtu. Ati dhiiga ilmaan Oromootiin harka dhiqataa dhiiga ilmaan Oromootiin dhugaa jechuudha. Jechuudha. Fakkaattonni akka keetii si fakkaatanii suuraa kee fuudhanii magaalaa keessa suuraan kee bakka jiru fuudhamee gubachuu qaba ibiddaan jechuudha. Ibiddaan gubatee atillee qacceen keetii barbaadamee bootaatti itti dhalattee jammaree jechuudha. Uummanni Oromoo walii galee aalii kee irratti roorrisee aalii kee manatti gubee barbadeessuu qaba of keessaa. Waan si fakkaatu naftinyaan Oromiyaa keessa jirtu jechuudha. Ilmaan Oromoo gad itti bahee gubee barbadeessuu qaba ofirraa. Naftinyaan Oromiyaa keessa jiraachuu hin dandeessu gonkumaa jechuudha. Gonkumaayyuu naftinyaan Oromiyaa keessa jiraachuu hin dandeessu. Nu ajjeesaa nu hidhaa. Manni dhaanu ga'uudinaan geessitee mana barumsaatti nu hidhaa jechuudha. Baay'inni uummata Oromoo kumaatama. Uummata Oromoo hiitee sin fixxu ajjeeftee sin fixxu. Uummata Oromoo jechuun galaana jechuudha. Kana beektaa miti uummanni Oromoo galaana. Ajjeeftee sin fixxu hiitee sin fixxu maal gootee sin fixxu hin dandeessu. Dargii nuun finne sii miti jechuudha. Si kaleessa waggaa 2 waggaa 3 keessa hundoofte saree kanaa miti dargiin uummata Oromoo fixuu dadhabe. Waraana irraaf jalaan itti bobbaasee jechuudha. Irraan xiyyaaraan dhahaa jalaan. Taankiidhaan waraana lafootiin dhahaa uummata Oromoo fixuu dadhabe lafa kanarraa. Ati immoo jechuudha abiyoot kaasee balaa ilmi diqaalaa kaleessa aangootti ilmaan Oromoo ol si baasee lubbuutti wareegee jechuudha. Aangootti si baasee naan atarra ilmaan Oromoo tuffattee ilmaan Oromoo fixuu yaaddu kun ilmaan Oromoo sihii miti utuu Itoophiyaa muluu jechuudha. Ilmaan Oromoo kanatti gadhiifte harka duwwaa ilmaan Oromoo waraana kee ofirraa geggeessuudhaaf qophiidha. Qophiidha. Waa'ee Jawaar kana irratti immoo eenyuunuu si dhiisaa hin jiru. Eenyuunuu jechuudha. Waa'ee Jawaar irratti jechuudha. Waa'ee Jawaariif waa'ee ati waraana adda bilisummaa Oromoo irratti labsitee waraana keetti gadhiifte jechuudha. Eenyuunuu si dhiisaa hin jiru. Waa'ee ati keessaan deemte waraana adda bilisummaa Oromoo sabduudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo hattuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo shiftaadha jette sana jechuudha. Uummanni Oromoo qaata sirratti bare akka ati waraana adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa dhabamsiiftee ofii waraana kee kaabaa kibba biyyattii naannessiiftee ofiin aangoorra turuu jettee ati mootummaa umurii dheereffachuu barbaadde. Umurii kee uummanni Oromoo sirkatti kutuu ka'eera. Hin bultu kana caalaa jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo bakka jiru waraana kee gad deebisaa wanti nol sii dabalaaru tokko waraanni kee gad itti bahee dhumee dhufaar waraanni kee gad itti bahee du'aa safuuna namaaf waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa jechuudha. Namni tokko kan du'e hin argine namni tokko jechuudha. Madoollee baanii himatanii hin beekan. Waraana kee ati kumaatamaan gad itti bobbaafte jechuudha.
abdiin waamu maal jedha obboleessa koo ati immoo jechuudha siin akka keeti warra hatee barate warra hattu wallaahi jechuudha abiyoot kaasee bala jaallattanii jibbitanii aangoorra hinuma bu'a isinii taamiti aangoorra hinuma bu'a mootummaan keenya jawaari yaa marroodha kana beekuu qabda wantati beekuu qabdu mootummaan keenya yookaan jawaari yookaan marroodha kana mataa keessa kaadhuu taa'e jawaari hidhamu marrootu bakka bu'a jawaari hidhamu marrootu dhufee bakka bu'a isinii taa warri diqaadhaa warri abiyyi dhaawaltanu jawaar hidhamu marrootu bakka bu'a jawaar immoo waa hateen hidhamne waa balleessee hidhamne gootummaa isaatiif hidhame sodaattanii hiitanii abiyoot kaasee balaa jechuudha wallaahi sodaattee jechuudha sodaa of keessatti boodaatee jawaariin hiite malee jawaar otuu bakkee jiraate jawaar mana hidhaatii gadi baanaan akka ummanni kumaatamaan akkatti yaa'ee jawaariin filata malee wallaahi jawaariin ilaalaa eenyunuu jechuudha ummanni lafarra jiru Itoophiyaa keessa jechuudha abiyoot kaasee namni filatu hin jiru kana wanti isin beekuu qabdan abiyoot kaasee balaa namni filatu tokkollee hin jiru kan isin beekuu qabdan abiyyiin sobdee ilmaan oromoo bulchitu ilmaan oromoo ajjeesanii bulchuun hin jiru giijoodhaan ilmaan oromoo cafacafanii bulchuun hin jiru yeroo isaa gubatee jira zeeroo ta'ee jira isin biraa jechuudha ilmaan oromoo biraa zeeroo ta'ee jira ilmaan oromoo hidhaan isin dadhabe ajjeesaan keessan isin dadhabe mana barumsaatti dhuun keessan isin dadhabe waraanatti labsitaniitu hin dadhabe dubartii keenya gudeeddaniitu hin jiru naawwii jabal naawwii jihaajjire biloo kan si godha yookaan jedha bahe xirooftu maganii gadi isin akka gadi yookaan kuulloodha yookaan kuulloo jechuudha kuulloon nama bakka hin buutu naawwii dhaqii saqqalami sitaa gurra keetti calawu ati ilmaa otuu waamee nufta silumayyuu namni si waamee kottu naaseen isin jedhan jiru kottu biloo kataa ideemu akkuma nama imaana qabu jechuudha xaaqiyyaa mataarra kaa'attanii faa forfaalii irra buuftan maqaa keessan faa qayyartanii nuti jechuudha an jimmaan keessa yoon ta'e yoon jimmaatti dhaladhe an haqa ummata oromootiif an haasa'a malee dhugaa ummata oromootiif an haasa'a malee yookaan garaa dhaabbatame yookaan birrii dhaabbatame yookaan birrii 1,000 naa kenname yookaan birrii 2,000 naa kenname sossobaadhaan hin haasa'u an garaa kooti jedhee haasa'u alhamdulillaahi rabbil aalamiin waan hin rakkadhu hin qabu garaa kooti jedhee haasa'u isin immoo warra abbaan keessan qabeenya hin qabne warri maatiin keessan lafa hin qabne jechuudha kana nyaatanii ittiin bulu jettanii caatii ittiin bitattanii bulu jettanii basaasaa taatanii ittiin nyaatanii ittiin dhuguu jettanii basaasaa taatanii uummata oromoo irratti roorrisaa ta'e kun immoo roorroon keessa yoomuu galma isiniif hin ga'u kaayyoo isiniif hin ga'u wanti isinii galuu qabu jechuudha ilmaan oromoo ajjeeftanii ilmaan oromoo hiitanii ilmaan oromoo qabaa miti otuu bakka akkaan gaaraa gadi bu'ee asii laftol caccabe ilmaan oromoo duubatti deebisuun gonkumallee hin jiru abiyoot kaasee sitaan gorraa bu'a malee ilmaan oromoo du'een dhumu ilmaan oromoo siiteen fixxu anati dhiira hiite durba fincila alatti durba hiite dhiira fincila maal si godha daa'ima waggaa 5 waggaa 6 jammaree fincila ilmaan oromoo jechuudha dhaloota qubee kan jedhu kan jawaarrooti dhaloota qubee jedhee gasti baasisan ati ziyaadi maal jedha ziyaadi makkal moo maal jedha amrak moo makkal jedha bilookiin si godha yookaan sirraa deema ilma xiraa diqaala hacaaluu ajjeeftanii suuraa hacaaluu irra buufattanii jettanii kottu bilookii ta'e diqaalaa maganii keeti ilma hattuudha ilma hattuudha nuti ilma hattuu barbaanne isin warri hattuun jechuudha har'as hin jawaariin hidhuun qabsoo ilmaan oromoo dubbatti deebisuufi jawaar hidhamee jennaan ilmaan oromoo calluma dheekkanaan ciisa isinitti fakkaate jawaar jechuun ija keenya bar jawaar jechuun jismii keenya dhiiga keenya hariidha jawaar jechuu jechuudha jawaarii baqqalaa jechuun jismii keenya hariidha dhiiga keenya jawaarii baqqalaa jechuun isin hadha hidhamtoota siyaasaa nutti hiitanii ija oromoo jaamsitanii gurra oromoo duuchitanii gattaa'uufi OMN biyya keessaa cumnaan biyya alaatii isin irratti banee dhukkee isin irraa kaasaara har'as isin biyya bulchaa hin jirtan qeerroo fi shamarra keenya biyya bulchaa jirtu jaallatanii jibbitanii gurratti calaa isin jedha ilmaan isin immoo jechuudha warri hattuu warri gantuun birrii dhaabbitamte jechuudha sheerii godhame sheerii godha ilmaan kafaa sheerii godha ilmaan oromoo sheerii godha bilxiginnaa jechuudha akkana godhatanii warri nyaata dhugaatii hin qabne warri barandaa bultu bichi walitti funaanamtee basaastuu jedhamte jechuudha wallaahi otuun biyya jiraadde warra basaastuu jedhamu kan natu mana sitti gubee jechuudha qeerroo sirratti hundeessee mana sitti gubee jireenya kee balleessa warra basaastuu jedhamtu kana jechuudha tokkoon keetiin mana sitti gubeen ija kee baasaa natuun biyya irra jiraadde wallaahi sun billaahi laadum jechuudha du'een badee du'een lafa lixa malee jechuudha abiyoot kaasee balaa lubbuun jiru Itoophiyaa keessatti uummata oromoo ajjeesaan jiraatu otuun biyya galee natu fincila kaasee uummata jimmaa gadi isinitti yaasa malee jechuudha birrii dhaabbitamee duubatti hin deebi'u hidhamee lafa seenama du'een lafa seena malee jechuudha mana hidhaa keessa ni sodaadde wanti duubatti na deebisu tokko hin jiru hammas jaallattee jibbite ummanni oromoo akka leencaa ummanni oromoo jimmaa akka leencaati hamma calluma dhee dhaggeeffataa hamma immoo gadi isinitti ka'u ka'eera
waraana kee geessitee kumaatamaan irra dhaabdee jechuudha komaandii foostii magaalaa Jimmaa keessa magaalaa Jimmaa Aggaaroo Sandaaboo Sarboo Dedoo Sokorruu Dannaba keessa jechuudha poolisii kee geessitee akkanatti keessa dhaabdee jechuudha har'a uummanni Oromoo Jimmaa gadi ba'ee finciluu didee gurraan si dhaggeeffataara garuu gasitti ba'a gaafa gasitti ba'e ummanni har'a abiyyeetu borotuu Jawaar ka'ee aangootti ba'e Jawaarii farka rukutte akkanatti maaliif jarri warra garaadhaa buluu bare malee warra garaatti nyaatee garaatti quufee jechuudha bare malee warra sabaaf qabsoo baree miti nuti warra qabsootti guddatee qabsoodhaan yoo nagahee lubbuu keenyaan jiraataa jiru jechuudha isin immoo warri hattuun jechuudha warra biyyootiin deeggartan waan nyaattan isin qabdan waan dhugdan warra biyyii deeggaru dhiirri isaa isa fuudhan qabne isa fuutetti darbee jechuudha abbaa faatii isaa birrii dhabee jennaan rakkatee jechuudha fuutetti darbee jechuudha waan fuudhuun dhabee rakkatee mana taa'utu har'a biyyii waa lafa nuu kennaa abiyyii waa mana nuu kennaa abiyyii waa birrii nuu kennaan ittiin fuunee maatii horannaa jedhee isaa deeggara dubartiin jara warri eeruma dhabe bitti jechuudha warri waggaa 30 waggaa 60 mormatti waa fannisee koshaan koshoroo waan arge kan jara fugaa yookaan kan jara kuulloo jechuudha mormatti fannifatee dhufe abiyyii deeggarree abiyyii maalisoo taane abiyyii maarree taane wallaahi jechuudha nuti islaamaaf kiristaanaan oromoon addan baanu gad isin deebifna isin saqqalla malee jechuudha gad isin deebifne isin saqqalla malee nuti kadhattuus miti nuti gantuus miti nuti nama harka namaa eeggatu miti nuti nama harka namaarraas kadhatee buluu miti haqa keenyaaf qabsoomne ni moona jaallatan jibbitan numatuma biyya keenya irratti nuti abbaa biyyaa ta'a oromoo ajjeeftanii dadhabdaniitu oromoo hiitanii dadhabdaniitu oromoo lafarraa fixuu ettanii dadhabdaniitu manni hidhaa sin hanqateenaa mana barumsaattis hiitaniitu oromoon didee fincileera kana booda wanti isin gootan hin jiru oromoo dadhabdaniitu halkanii guyyaa waraana keetti bobbaase jechuudha shaanii waa jira halkanii guyyaa jechuudha itti bobbaasuu miti shaanii bu'aa jira chaarjera jechuudha isin jechuudha warri maatiin keessa rakkina keessaan baane bicha jechuudha warri maatii wajji warri rakkattanii bartan bicha jechuudha abiyyii deeggara duraanis isin warra har'a abiyyiidhaaf harka rukutu kun duraanis yeroo ilmaan oromoo rakkina keessa jiru yeroo ilmaan oromoo Mallas Zeenaawii bulchuus Mallas Zeenaawii duuka fiidanii jechuudha hattoonni harka rukutaa turtan yeroo Hayilamaariyaam Dassaalees ilmaan oromoo akkanatti fixaa bulchaa jiru harka rukutaatuma turtan isin wanti isin duraanis qabsooftan hin jiru garaa keessaniif qabsooftan har'as wanti isin qabsooftan hin jiru garaa keessaniif qabsooftan kan qabsaa'ee jechuudha abiyoot kaasee kana aangootti baase ummata oromoo malee yookaan ummata amaaraa miti yookaan ummata hamma jechuudha garaadhaan bitamte kanaallee miti kan itti wareegame qeerroo oromoo qeerroo 5,000 itti wareegame kan abiyoot kaasee balaa iddoon jiru kan maalummaa isaa nuti hin beekne harree jechuudha diqaalaa hattuu kana jechuudha fidee aangootti baase ummata oromooti ummata oromoo qulqulluu hammallee falmataa jira silallee falmataa jira uummanni oromoo kun jechuudha yookaan isin falmitanii abiyyi kana aangootti hin finne dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha laylaa jedha laylaa dhaqi karaa achi deemi jechuudha laylaa mamaa jedha maqaan kee liilaa moo laylaa jedha ati diqaaltittiidha hattuudha diqaalaadha sareedha dhaqiiti jeezarii kee fuudhi ofitti saqqali jeezarii sii taasii yeroo kana jeezarii sii taa jeezarii kee fuudhi hudduu keetti shaqqali yeroo kana yoo rafiitiin si qabuu dida jechuudha yoo rafiitiin si qabuu dida jeezarii fuudhi hudduu keetti saqqali isin kana bartanii ilmaan bilxiginnaa jechuudha ilmaan bilxiginnaa warra eeruma dhabee dhiirri isaa warra fuudha dhabee hattoota jechuudha hattoota bichatti har'a gadi yaatee mootummaa deeggarra jettee jechuudha ilmaan hattuu jechuudha ilmaan hattuu har'a mootummaa deeggarra maal taana maalisoo taana warri rakkattuun jechuudha warri rakkattuun haadhaaf abbaan kee waan nyaatee buluu hin qabne haadhaaf abbaan kee waan nyaatee buluu hin qabne jechuudha diqaaltonni haadha keetiif maatii kee jiraachisuu jettee ittiin caati bitattee ittiin sujaaraa bitattee jiraachuu jettee har'a ummata oromoo kana irratti baatee shira xaxxee jechuudha nama 5 nama 10 ummata oromoo badii tokko hin qabne jechuudha ummata oromoo badii tokko hin qabne ummanni oromoo kun badii qaba inni kun kana ta'aara inni kun mootummaa jibbaara inni kun marroo deeggaraara inni kun jawaariin deeggaraara inni kun kana ta'aara jettee ilmaan oromoo mana keessaa deemtee fuusisaa jirtu jechuudha ilmaan oromoo mana keessaa deemtee qabsiisaa jirtu seesni qaba ilmaan oromoo sirratti kaa ummanni oromoo kutaa godhe tokko keessa jechuudha namni quuqama oromummaa dhabe hin jiru namni quuqama sabummaa dhabe hin jiru garaadhaaf jettanii sheerii godhaa garaadhaaf jettanii jechuudha warri rakkattoonni garaadhaaf jettanii nuti garaadhaan qabsoomne silma jechuudha nuti garaadhaan hin qabsoomne ilmaan diqaalee jechuudha ilmaan hattuu warri garaadhaaf kaleessa garaadhaaf qabsoofte har'allee garaadhaaf qabsooftee jirta
wanti abbaa waan nyaatu hin qabne haati waan dhuytu hin qabne jechuudha warri lafa hin qabne hizootaa yookaan lafa warri hin qabne kaleessas Hayilamaarami farka rukutaa turte har'allee Hayilamaarami farka rukutaa turte nu qabeenya dhabnee rakkannee karaa daarii teenya kadhanna malee wallaahi lubbuun na keessaa baati malee abiyoot kaasee bala abiyoot ilma ziinaan deeggaru abiyoot ilma ziinaan deeggaru jawaariin ilma sabaan deeggara malee jechuudha hajii keenya yookaan daaddishaa koon deeggara malee jechuudha yookaan daaddishaa koo yookaan hajii koon deeggara malee jechuudha jawaar jechuun hajiidha nama suudii dhaqee jechuudha kaayyoo isaa guuttate ummata oromootiif an haqan jallisu jedhee wayyaaneen biyya alaatii biyya keessatti galchitee naan jechuudha wayyaaneen biyya alaatii biyya keessatti galchitee nu wajjin ejjedhu taa'iti jetti miliyoona 50 nyaadhu ati keessa buute haasaan dubbatin jennaan Jawaar Muhammad jechuudha an dhugaa ummata oromoon dhosku an nama qara'e an nama beekaadha an nama hayyuudha an nama sobaan deemu miti nama haqaan deemu malee jedhee jechuudha ummata oromootiif qabsaa'e ummata oromootiif hidhame Jawaar hammas ummata oromootiif hidhame siras ummata oromootiif qabsaa'e hammas ummata oromootiif hidhame ummanni oromoo kana beekee ka'ee socho'ee kaayyoo isaa galmaan gaachuudha bilisummaa barbaade sana arguudha bara baraan otuu dhumuun taane bara baraan otuu hidhamuun taane mana hidhaallee warra hidhame cabsinee walirraa baafne abbaa keessa yoo ta'e haadha keessa yoo ta'e poolisii keessa hojjettoota gandaa keessa warra hojjetan haadha keessaniif abbaa keessa warra mootummaa kanaa wajjin hojjetu gorsaa dinnaan immoo ajjeesaa ofirraa darbaa abbummaa isaa dhiisaati diqaalaa lamanin abbaa keessanii miti har'as ta'e boris ta'e nuti Jawaar Muhammad deeggarre Jawaar Muhammadii wajjin boolla seennee yoo Jawaar waggaan dhibbatti goota saba mana murtii irra dhaabate jechuudha mana murtii keessa dhufee fundura firdibeetii dhaabate jaallattu na hidhi jaallattu na fannisi jaallattu na ajjeesi jedhe wallaahi goonna akkana oromiyaa keessatti yoomilleen dhalatu yoomillee dhalachuudhaaf hin jiru Jawaar jechuun oromiyaa keessatti goonna akkana yoomillee dhalachuudhaaf hin jiru otuu abiyyii taate fiincaani qabatu mana murtiitti dhiyaate jechuudha hamma uummanni oromoo biyya keessa haasaa dhiise jechuudha waraanni oromiyaa poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa itti garagalee abiyoot kaasee kana yoo seerri jiraate yoo biyya addunyaan seera qabaate jechuudha abiyyi ahmad kana ummanni oromoo jechuudha warri federaala keessa jettu warri poolisii keessa jettu abiyyi ahmad kana qabdanii mana seeraatti dhiyeessuu qabdan abiyyi ahmad kun qabamee hatattama mana seeraatti dhiyaachuu qabu waraanni wajjin hojjetu kun jechuudha waraanni isaa wajjin hojjetu abiyyi ahmad kana qabdanii mana seeraatti dhiyeessuu qabdan isin hamma yoomii garaadhaa jettanii saba keessan ajjeeftan hamma yoomii garaadhaa jettanii saba keessanii tan hamma yoomii gaddeebitanii dubartii namaa gudeeddusin maal kana keessaa baatanii fuutanu kana keessaa baatanii jechuudha maaliif dubartii namaa gudeeddusin fakkaattonna biyyi fakkaattu jechuudha hadhaa qabaati jechuudha ummanni oromoo otoo isin ajjeesuu miti matarayyasii miti xiyyaaraa fi matarayyasiidhaan irraaf jalaatti tokkoftani ummanni oromoo qabsoo keessa waan duubatti isa deebisu tokkollee hin qabu duubatti waan deebisu tokko hin qabu Jawaar mana hidhaa jiraate mana hidhaa keessaa gadi ba'e jechuudha wallaahi Jawaar mana hidhaatii gadi baanaan filannoo tokko malee akka Jawaar dabarfatu ummanni oromoo dhibbatti beeka abiyyiin kartu sadarkaa si cabse abiyoot kaasee balaa maani rakkoonsa hammallee mana ni ijaarranne hammallee birrii akka namaatti birrii tokko baankiin galfanne hammallee doolaara tokko harkatti hin qabanne hammallee makiinaa gaarii tokko hin qabanne maaliif jennaan yoo ka'e aangoorraa bu'e lafatta faqa lafatta faqa abiyoot kaasee balaa mana wayii ijaarratee hin qabu lafa gaarii tokko hin qabu zinnaashii wajjin duraan farsoo gurguraa turani zinnaashii wajjin farsoo gurguraa waan turaniif farsoon sun gatii dhabee farsoon harkatti kassalee jechuudha biqilli jarri wajjin bitanii wajjin geeshee jarri wajjin tumanii jechuudha farsoo gurguraa turan sun harkatti kasaree harkatti badee jechuudha harkatti kasaree harkatti badee jennaan har'a immoo ilmaan oromoo jechuudha lubbuutti wareege lubbuu qaalii qabutti wareege jechuudha as geessisee jennaan abiyoot kaasee hamma sadda didee edduma durii farsoo isaa gurguruutti deebi'ee farsoo gurgura malee gondariin keessatti jechuudha zinnaashii wajjin farsoo gurguran malee mana gaarii otuu hin ijaarratin mana gaarii otuu hin bitatin zinnaashii wajjin gad deebi'eetuma farsoo isaa gurgura malee uqsum billaahi wallaahi abiyoot kaasee balaa ol deebi'ee biyya jimmaa keessas hin jiraatu du'een bada lafa lixa malee jechuudha lafa lixa waa'ee Jawaarii lafa lixa malee ilmaan oromoo ajjeefamtee kaate abiyoot kaasee balaa fakkaattee dhuftee wajjin otuma argatamtee mootummaa irraa buute jimmaan keessa ol deebitee hin jiraatu dhugaa rabbi hin duunee dhabamna malee jechuudha duunee dhabamna malee jechuudha hattuu kee nurratti bobbaafte hattuu kee jimmaan keessatti bobbaafte jechuudha diqaalota jimmaan bakka hin buune jimma irratti bobbaafte jechuudha basaasota namatti gadhiifte ilmaan oromoo hiisisaa jechuudha warra akka abdii geetaachoo fa'aa warra ciccimaa warra bebbeekamaa jimmaan keessa mataa qabu hiisiftee kaate jechuudha ati ol deebitee jimmaan keessa nan jiraadha jimmaan keessa moon aangoorraa bu'e jimmaan keessa hin jiraadha yookaan ameerikaa dhaqee hin jiraadha yookaan dubaayii dhaqee hin jiraadha yookaan biyya alaatti bahee hin jiraadha illee hin jiru kun sibira kun sirraa fuudhamee ummanni oromoo iddoo tiraayitti gadi qabee hudduu keetti quba cabsa malee jechuudha siin hin bulu ummanni oromoo iddoo reettee jiraattu immoo hin qabdu gondaritti yoo galte malee
Gondarii iyyuu jechuudha waraanni keenya leenji'aara waraana adda bilisummaa Oromoo marroo waraanni nu leenjisaa jira waraanni marroo leenjisaa jiru hudduu keetti cabsa malee kilaashee jechuudha gassii deebi'eessi wajjin hin godhu kana beeki wanta beeku qabdu jechuudha abiyyi ilma diqaalaa abiyyi ilma diqaalaa ilma naftinyaa jechuudha warra qurcii jechuudha abiyyi warra qurcii jechuudha warra harkaa miila hin qabne qaalichi bal'aan kun taayitarraa yoo buute wallaahi jechuudha nuhii jiru nuhii lubbuudhaan jiru jimmaan keessa ol deebitee halkan tokko bulaa yaadin basaasota kee dhukkeerraa kaamne taraatti jechuudha qeerroon irratti gurmaa'e basaasota kee dhukkee nyaachisa basaasota kee biyyoo keessa galcha hammaa qeerroo irratti kaasaarra hammaa qeerroo jimmaan keessa jiru irratti sochoosaa jirra hammaa qeerroodhaan walii galaarra kanaafuu jennaan jechuudha sheerii godhame ijoollee goota jechuudha ijoollee bebbeekamoo jimmaan keessaa mana hidhaatti hartee kaatee akka waan ummanni jimmaan keessa hin jirreetti jechuudha akka waan ummanni Oromoon jimmaan keessa hin jirreetti jechuudha har'aati maqaa Oromoo balleessuu jettee maqaa Oromoo nu dhoskitee gad nu deebisuu jettee jechuudha ala ummanni bakkaa ka'ee falmatu har'aati jechuudha akka waan Oromoon jimmaan keessa hin jirreetti jechuudha har'a ala ummanni bakka Harargeedha Amboodha Shawaadha Arsiidha bahee qawwee jiru dhaabatee lubbuu isaatti wareegu kanatti jechuudha ati waan Oromoon jimmaan keessa hin jirre taasiftee basaasota keetti gadhiiftee waraana kee kellaa namaarra dhaabdee jechuudha meeshaa waraanaa ummata sodaachiftee ummata manatti galchite kana hamma qeerroon sirratti bareera qeerroon gassitti baha basaasota kee immoo tokkoon si keessaa fuuna abaawoon leenjii biyya keessa shugguxiidhaan yaa'aa jira meeshaadhaan yaa'aa jira basaasota kee tokkoon tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatee jechuudha basaasota kee jechuudha tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatee manatti gubee ajjeesee gadi gatee jechuudha bilisummaa isaa gonfata malee uummanni Oromoo ati jechuudha akkuma durii uummanni Oromoo gabroome gabrummaa sanatti deebi'ee harka nafxinyaa keessa galee yookaan nafxinyaa wajjin yookaan ummata Oromoo kana jiraachisa yookaan ummata Oromoo rakkisee rakkina keessatti hambisa ummanni sabni bal'aan hin rakkatu yaa abiyyi yaa diqaala yaa abiyoot kaasee balaa wallaahi uqsum billaahi laazim jechuudha ummanni Oromoo takkaa kadhatee hin beeku kan kadhaadhaa Oromiyaa keessa godaanee kadhaadhaaf lafa balleessaa ture ilmaan nafxinyaati malee ilmaan bilxiginnaati malee takkaa Oromoon kadhaadhaa biyya biraa bahee hin beeku ati jechuudha kadhaati fidde kadhaa jechuudha qacceen kee zariin kee nutti fide jechuudha ilmaan Oromoo takkaa Suudiidhaaf Beeruutiin Kootariin Dubaayin deemanii dalagaa namaa hojjetanii beekan Oromoon kan of jechiisu malee bilxiginnarraa kan ka'e kan diqaalaa keerraa ka'e har'a ilmaan Oromoo jechuudha ilmaan qaqqaaliin jechuudha warri baratanii barumsa fixanii jedhan jechuudha har'a gad deebanii hojii namaa hojjetanii manooraa namaa hojjettee ijoolleen jiraachaa jirtu kun ijoollee mataa qaban malee ijoollee yookaan hattuu miti diqaalaa akka keeti Abiy Ahmad jechuudha ati an jimmatti dhaladhe kan jettu kun bicuudhuma si hin salfattu haadha kootu diqaalaa na fuudhee jimmatti na guddisan jettuma hin himattu yeroo kaate haati koo Oromoodha jette yeroo kaate haati koo Amaara jette ati haati kee Oromoos miti abbaan kees Oromoo miti maaliif sobdee maqaa Oromootiin nu burjaajessita rabbii jedhi maaliif an jimmatti dhaladhe nu burjaajessita fakkaatonni numti keetu jechuudha warri si deeggaran wallaahi deeggartoonni keetu hundi si nafxinyaa afaan Oromoo barate ilmaan Oromoo tokko wanti si deeggaraaru hin jiru jaallattee jibbite ilmaan Oromoo didee fincile ilmaan Oromoo hidhaan kee gadi naabu hiitee ajjeeftee ilmaan Oromoo lafarraa balleessite wallaahi fakkaattonni si fakkaatanii har'a abiyyi kun gaafa Jawaar Muhammad mana hidhaatti gadi bahee aangootti bahes maaliifi Jawaarii wajjin akkana jedhu Jawaarii farqa rukutu akkana jedhanii jechuudha Jawaarii farqa rukutu nuti har'as Jawaarii farqa rukunna boris Jawaarii nama ummata Oromoo deeggareef harka rukunna nuti maaliif ummata Oromoo sheexaan isa deeggaru jinniin isa deeggaru wanti barbaade deeggaru nuti warra ummata Oromoo deeggare hin deeggara warra ummata Oromoo jaallate ni jaallanna ni kabajna warra ummata Oromoo immoo hin kabajne dhukkeerraa kaafnee manatti gubnee ajjeemnee lubbuu isaa keessaa baasuudhaaf qophiidha nuti wanta duubatti nu deebisu tokko hin qabdu wanta duubatti nu deebisu tokko dhiiraa dhalaa keenyaan jechuudha nuti warra gootarraa dhalatee goonni nu guddise malee warra yookaan kolkolleen jechuudha yookaan ati Abiy Ahmad jechuudha munaafiqni jechuudha munaafiqni ilmi hattuu jechuudha Abiy Ahmad abiyoot kaasee balaa jechuudha munaafiqni ilmi hattuu ati jechuudha haati kee harmeen gassi dhalte jechuudha zibaala namaa garaatti si baattee jechuudha mana farsoo keessaa garaatti si baattee fiddee jimmatti si dhalte kun jimmaan nu balleessuun malee maqaa keenya balleessuun malee ati Oromoo taatee dhalatteefi miti abiyoot kaasee jechuudha ati jimmaa taateefi miti hayaati maal jedhamtu kullitti jechuudha ati jimmaan bakka buutu kullo yaa keessaa takkatu hayaati Muhammad keessaa baay'ee abbaan illee qabdu maqaa namaatiin moggaafatte maqaa kee sin beekaan
nuti har'as ta'ee boros ta'ee jawaarii wajjin duuna jawaarii wajjin lubbuun keenya bada akka jawaar mataa keerra dhaabate jaallattu natti murteessi jaallattu na ajjeesi jedhe anaaqa oromoo irraa dubbatti wanti tan deebi'u tokko jiru akkasi abiyoot kaasee utuu qabamtee jechuudha qanii tokko mana hidhaatti dhiyaatte abiyoot kaasee bada utuu qanii tokko mana hidhaatti dhiyaate jechuudha sun bildaahi abiyoot kaasee ofirratti finca'a ofirratti finca'a abiyoot kaasee bada ofirratti finca'a hammas immoo mormii qeerroo waamaa jiru jechuudha mormii qeerroon taasisuudhaaf waamaa jiru kun karaa sitti cubsiisaa mana sitti gubsiisaa kashalabboota immoo ati gurmeessitee biyya keessa gadhiifte kana jechuudha sheeriin gootanuu namni kun sheeriin gootanuu birrii waa isinii kaffaluu hin barbaachisu bara sheerii gochuun birrii isinii kaffaluu miti ijoolleen kafaa'oo sheerii godhimi nuti girrisaadhas nuti kafaa'oodhas wanta hojjettanu qabdan waan taatan nuti kafaa'oodha nuti girrisaadha girrisaan jechuudha yeroo tokko gir jedhee akka cabbii samaa eegasitti roobee hillimsi godha yeroo tokko dhiisa sirraa dubbatti deebi'a yeroo ati immoo diddeetti fincilta sitti deebi'ee dhukkee sirraa kaasa kana dubbiin kana dubbiin waa biraati miti bara ilmaan ijoolleen jawaar jechuudha ijoollee jawaar qopheessee ijoollee jawaar gurmeesse kun gaafa gasitti yaa'an abiyoot kaasee balaa gantoota keetiif hattoota kee dhiiga dhaabu gantoota keetiif hattoota kee dhiiga dhaabu otuu ati asiin irratti mari'achiiftu qeerroon asiin wal mari'achiisa otuu ati asiin shira irratti xaxxu qeerroon asiin shira irratti xaxa maal sii godha gowwaa abbaa keeti abbaa maalii qabda silas diqaalaadha abbaan kee jechuudha abbaa kee siidaa isaa fiddee dhaabde jechuudha otuu goonni keenya goonni akka taaddee birruu jiru otuu jeneraal waaqoo guutuu jiru siidaa qaalicha siidaa abbaa keeti jechuudha akaakayyuu kee yookaan abbaa kee boolla keessaa baaftee fiddee masaraa keessa kaattu naatee illee irribaa kaatee iyyite zinnaash maal taate sin jedhaan mililiktu natti dhufe abbaan koo itti jedhan mililik abbaa koo dhufe irra dhaabatee rafiitiidhaan akkaas itti jedhan ala immoo manaamaan kurrifattee lallafaa kaate maan danda'an jawaartu qeerroo natti bobbaaseetta manaamaan iyyitee jawaartu qeerroo natti bobbaaseettaati bara manaamaan iyyitee lafaa kaatee jechuudha eegdonni gala fiigaa dhufanii mana seenanu maal taate maan hin dhagaa miti jawaartu manaamaan qeerroo natti bobbaaseetta jawaar hammallee mana hidhaa ta'u sinallee mana hidhaa ta'u qeerroo sitti bobbaasee hangati oromiyaa keessa buqqaatee oromiyaa keessa baddutti qeerroon jawaar hidhameedhaaf qirincaafi qaba bar jawaar oromiyaa guutuu dhiisi addunyaa guutuurra qeerroon isaa ka'ee bobba'aa jira addunyaa guutuurra qeerroon isaa bobba'ee jechuudha taa'aaf ka'uus dhabsiisee jireenya sirkatti balleessa malee Abiy Ahmad ilmi mililik bakka buutee uummata oromoo bakka buutee jechuudha Samiraa jedha Samiraa diqaaltitti as keessaa bahi intala hattuudha intala haadha malee abbaa hin qabne bahi as keessaa takkatu jechuudha Abiyyi wajjin saqqalami achi deemi jeezarii kee fuudhi hudduutti kaa'i jeezariidhaan deemi of godhi sa'aatii sitti ga'eera jeezarii kaarotii yookaan kaarota kee dhageetti qabsiisi sa'aatii kaarotaa darbe kanatti akka tokko si gubbaaras kaarota kee karaa kaarota keetti deemi dhugaan sitti maan kaarota kee bira deemi warri kaarotiidhaan of godhee bara sajjala dhufee nama maraacha warri kaarotiidhaan of gootanii bartan yaa jala warri kaarotiidhaan of gootanii bartan yaa jala kaarotiidhaan warra of gootanii bartan jechuudha nuti jechuudha dhalaa keenya ta'e dhiira keenya ta'e kan qabsaa'e haqaaf qabsaa'e haqaaf hidhame malee Samira bilookiin si godhuun koo gaheera ishii bilookaan si godha intala abbaan qabne haadha malee intala abbaan qabne haadha malee jechuudha sheer godhaame sheer godhaa biltiginaa dhufani gammaraatanii gaalaa kunoo akkanuma ta'uudha qubaan akkana of susukkumaa harma jara akkana qaqqabaa dhalaan jira jechuudha nuti ijoollee kafaa'oo jechuudha ijoollee shanee dubartiin keenyas dhiirri keenyas warra beekaa warri biyyaa bahe warri jawaar barumsa isaa barsiisee tarsiimoo isaatti ramade jechuudha qabsoo biyya keessatti biyya alaattis jechuudha qabsoon jawaar guyyaa tokko dhaabatee hin beeku nama rukuttaan biyya keessatti si rukutamaattan biyya alaatti rukutamtanii dhukkeen isin raaka jechuudha viidiyoon keessan kunoo maaliin na dhooftanii maaliin na rukuttanii nama 50 na dhahanii nama 100 na dhahan jettu isin godaansisuun keenya gaira dhawama ta'uun keessan gairama hin jiru jechuudha wallahi biyya keessatti jechuudha isin irratti qophaa'e jechuudha qeerroon gad isinitti yaa'e dhukkee isin irraa kaasa malee jechuudha qeerroon gad isinitti yaa'e jechuudha dhukkee isin irraa kaasa malee biyya keessa biyyi keenya biyya oromiyaa walitti qabna hundi keenya jechuudha oromiyaa walitti qabna garuu warra Abiyyi deeggaru walitti hin qabne nuti oromiyaa walitti hin qabne nuti jawaar jechuudha hayyuun keenya abbaan keenya kanarraa aangoo qeerroo wajjin fuudhee tarsiimoo itti baasee har'a abiyoot kaasee balaa'e kanatti aangoo kennee jennaan abiyoot kaasee balaa'e iddoo ilma oromoo wallaalte waan hanga jawaar godheef wallaalte jechuudha qabsoo jawaar itti qabsaa'e kana wallaalte karoora jawaar karaarra buusee har'a fidee asiin ga'e kana wallaalte har'a gaafa jawaariin gad deebitee hiitu ati jechuudha
gaafa lammaa magarsaa hojiirraa arjattu sii dhume fakkaatota kee warra biyya alaa keessa teessee qabsooftu warra biyya alaa keessa teessee qabsooftu warra biyyatti qabsootu warra biyya keessaa qeerrootu dhukkeerraa kaasa warra biyya alaatti qabsaa'u qeerroo ala jirtu dhukkeerraa kaasa nuti jawaarirraa jechuudha duunee gaafa lafa seenne duunee gaafa biyya seenne malee kaayyoo jawaarirraa wanta duubatti nu deebisu tokko illee hin qabnu kaayyoo jawaarirraa warra wanta daqiiqaa tokko duubatti nu deebisu illee hin qabnu jawaariif sagalee ta'uun jawaariif iyyuun jawaariif kurrifachuun jawaariif lubbuu keenya dhabna malee nuti abiyoot kaasee balaa garaadhaaf jennee jechuudha har'a nyaannee bulla har'a caatittiin bitannee bulla har'a hoolaa namaattiin hatnee jechuudha birriin nu kennan hoolaa namaattiin hannee bulla jenne ittiin nyaannee bulla jenne wanta soba dubban tokko illee hin qabnu dhugaa malee jechuudha nuti ilmaan oromoo akka jawaara miliyoona 50 sii kennin ji'atti miliyoona 50 nyaadhuuti kaayyoo uummata oromoo kana dhiisiiti dudubbatti deebii jennaan jawaar didee karaan kun nun baasu an haqa oromootiif han gale haqa oromootiif han qabsaa'e oromoodhaaf han du'e oromoodhaaf han lafa seene malee wanti dudubbatti na deebisu tokko hin jiru jawaar jechuudha akkasuma ummanni oromoo har'aallee sitti qabsaa borillee sitti qabsaa gaafatti duutellee abiyoot kaasee balaa inshaallah an lubbuun jiraannaan gaafa ilmaan oromoo kun si ajjeessa asii boolla keessaa si baasee ani isiin kun jechuudha qabrii kee iyyaafadhee iddootti itti qabbaramte boolla keessaa si baaseen qabrii lafee keetti gaazii kikkifee ibiddatti qabsiisa yoo rabbi jedhe jechuudha yoo rabbi jedhe hindu atasirratti qeerroon si ajjeesuudhaaf abdii kuteera qeerroon si ajjeesuudhaaf waraanni keessatti bobba'ee si ajjeesuudhaaf abdii kutee jira waraannati ittiin biyya bulchaatu waraannati ittiin biyya burjaajessaatu kun sitti deebi'ee si ajjeesuudhaaf warra abdii kuteedha sitti deebi'aara waraana keetiin si ajjeefna nuti waraana bootaa biraatii yookaan farankaadhaan binnee si ajjeesuu hin taane waraana keetiif si ajjeefna ilmaan biltiginnaa janeertu immoo jechuudha ilmaan biltiginnaa janeertan ilmaan biltiginnaa abiyoot kaasee balaa jechuudha ganzamni irraa citee birriin maallaqni biyya alaatii dhufu irraa citee naan abiyoot kaasee maraataa jira hoolota nama hachisiisuu jammare horii nama hachisiisuu jammare reettota nama hachisiisuu jammare caatii cabsiisuu jammare barana jechuudha gandarra deemanii maqaa gargaarsa maatii hacaaluu maatii hacaaluu hundeessaa gargaarra jedhanii jechuudha gandarra yaa'anii birrii qotee bulaa keenyarraa birrii 1,000 birrii 500 birrii 2,000 funaanaa turan har'a waraanaan qallabaa jira Abiy Ahmad jechuudha maatii hacaaluu hundeessaa wanti inni gargaare tokko hin jiru maalleen inni kenneef hin jiru maatirraa deemee birrii inni funaanaa ture sun waraana isaa qallabaara hamma immoo birriin biyya alaatii irraa citeera birriin biyya alaatii irraa citeera dhagahi birriin biyya alaatii waan irraa citee jiruuf hamma immoo warri paartii bilxiginnaa deeggartanii nuti abiyyee deeggarra nuti maalisoo taane yeroo abiyyiin rakkatu kan gargaara kami namni duudee gargaartu hin jirtu namni duudee borsaadhaa baaftee gargaartu hin jirtu nuti otuu jawaariin gargaarsa jedhamee maqaa jawaariin gargaarsa gadi fuudhamee har'a birrii miliyoonni bu'aa maqaa jawaarii hadha jechuudha sa'aatii tokko keessa biliyoonni bu'aaf jawaarii maqaa jawaariin maqaa baqqalaa garbaati sa'aatii tokko keessa biliyoonni bu'aaf maaliif nama beekumsa qabu kwa nama sammuu qabu kwa nama sammuudhaan hojjete hojiidhaan hojjete kaayyoodhaan galma gahe biliyoonni jechuudha tu maqaa jawaarii birriin gadi fuudhame biliyoona hamma buumnaaf ummanni oromoo biliyoona buusaaf sa'aatii tokko keessatti jechuudha biliyoona tokko abiyoot kaasee balaa immoo otuu masjida jala farrashanii bataskaana keessa farrashanii amaaraa kililii miti addis ababaa hundatti farrashanii guyyaatti jechuudha biliyoona tokko miti namni birrii 50 buusuuf hin jiru maaliif abiyoot kaasee balaa eenyu beeka hattuu eenyu beeka abiyoot kaasee balaa hattuudha jechuudha nama ilmaan oromoo ajjeesa jechuudha reenfa guyyaa 3 guyyaa 4 bosona keessa argamu waraanatti bobbaase otuu ati guyyaa saree nu nyaate jechuudha bineensi nu nyaate nuti kaayyoo keenyarraa waan duubatti nu deebisaa tokko illee hin qabu ati haadha hiyyeessaatti mana gubi abbaa hiyyeessaatti mana gubi haadhaaf ilmoo wal biratti gudeeti abbaaf ilmoo wal biratti ajjeese wallaahi qabsoo keenyarraa wanti duuba nu deebisaa tokko illee hin jiru abiyyi jechuudha kaayyoo keenyaaf qabsoo keenyarraa wanti duuba nu deebisu tokko hin jiru hanga jawaar hidhaadhaa bahutti jawaar hanga hidhaadhaa bahutti hin qabsoofne jawaar hidhaadhaa bahees jawaariin aangootti ol baasuudhaaf qabsoofne nuti hanga jawaar aangootti ol bahee dhaqee achi taa'e jechuudha shafoo keetiif diqaalaa akka keetii mana hidhaatti deebisee jechuudha abiyoot kaasee balaa yoo seerri biyya addunyaarra jiraate abiyyiin mana murtiitti dhiyaachuu qaba abiyyiinis shimallisis mana murtiitti dhiyaatanii hidhamuu qabu sareen fakkaattonni akkasaas mana murtii addunyaatti dhiyaatanii hidhamuu qabu seerri tokko malee abiyyiitti murtiin du'aatti murteeffamuu qaba murtiin du'aa jechuudha hidhaa kaana waama qaanatu mormaa abiyyi amanata kanatti irraa mura fuuldura namaa dhaabadde jechuudha akkasi abiyoot kaasee balaa fuuldura keessa dhaabadhee tokko kana morma isaa irraa mura wallaahi otuun immoo hojii mootummaa keessa jirde yookaan wataaddarinatii keessa jiraa jiraadhe natu awwala namaa natu abiyyiitti taatesse jechuudha abiyyi irraa dhukkee kaasa abiyyi natu fuuldura keessatti lafa buusa reenfa isaa biyyee nyaachisee ofii biyyee seenaan fuuldura keessatti jechuudha akka Mustafaa Hussein lubbuu abiyyii baasee kan ofii
biyya sana saba kootiif jedhee jechuudha angaraadhaaf hin fiigu lubbuu du'aan oollee birriidhaaf of hin gabbadu lubbuu du'aan oollee jedhee jechuudha yookaan birrii 1,000 yookaan birrii 2,000 damooza birrii 2,000 yookaan birrii 3,000tiif ummanni biyya keessa fiidee jechuudha walwaaleen bicha kana waliin oofti warra biyyi Facebook irratti gargaaru kun warri maqaa biyyiitii Facebook irratti ijaa oolu kun otuu har'a biyyiin kun rakkateera duudee tokko gargaaraa jedhanii wallaahi sun billaahi daazim namni duudee tokko gargaaru hin jiru fageenya naynu gurbaadheen gada ijoolleen suurii keessaa dhoofte abdishaa wallaggaa jettan abdishaa wallaggaa jettani ijoolleen gada suurii keessaa dhukkeerraa kaaftee jechuudha ala shugguxii namatti baafatte ala billaa namatti baafatte har'a rakkattee gurbaan sun hojii dhaabattee kunoo ganda keessa naannaatti deebiseen naawwii jawaariin gargaaru kana jechuudha naawwii kana umurii isaa rabba dheerasu naawwii ilma sabaa jechuudha naawwii jabal sheer godhachuun farankaas hin barbaachisaa sheer gochuun farankaas hin barbaachisaa sheerii dhuma gochuun farankaas hin barbaachisaa ijoolleen kafaawoo sheer godhime bilxiginnaadhiif ijoolleen kafaawoo sheer godhe naawwii jabal jechuudha har'a abdishaa wallaggaa ofiin jettu kan abdishaa finfinnee har'a naawwii manatti qallabaa jira naawwii manatti nyaata kennaaraaf naawwii manatti waan isin saabunaatti miicattuun dhabdee jennaan jechuudha naawwii manatti qallabaa jira goonni jechuudha goonni jimmaan keessa dhalatee jimmatti guddate jechuudha naawwii jabal jechuudha umuriin kee dheeratu hammallee jiraadhu kan si walii rabbi siif argamsiisu biyya duniyaatti illee siif darbu akiraatti illee siif darbu har'a jechuudha naawwii jabal kun waa'ee jawaar dubbataa jawaariin faarsaa nu bira dhaabbataa jechuudha nu wajjin dhaabbataa gad deebi'ee jechuudha rakkattuu si immoo si dhaamtee manatti hafte si rakkatte kashalabbii akkanaa jechuudha ol deebi'ee manatti qallabaa jira damoosa isaarraa kutee jireenya isaarraa kutee jechuudha deebi'ee manatti gargaaraa jira maalitti balleessare isin immoo gargaartanure ergasii hoo isa malee isin kan isin qabsooftanu garaadhuma keessan itti nyaachuu garaa keessan guuttachuu kan isin qabsooftan jechuudha kana malee qabsoon keessa wanti biraa tokko hin jiru dhugaa rabbii isinitti moo ta'e yoo ammoo dhuguma namaaf dhaabbattan nama gargaartan ta'e gurbaa kaballaan duuba sana buutu gurbaa kaballaan lubbuun keessaa ba'u sana jechuudha dheengadda ijoolleen akkanuma naayisanii harka walitti rukutanii jennaan ofii mataan taata'e dhiige malee ijoolleen keenya rukunne kana beeka ijoolleen keenya dheengaddaan rukunne harkuma akkana walitti rukutanii jennaan asiin dhiigde gurbaanne jechuudha meeqa har'a immoo gargaartanuusin kashalabboonni jechuudha iddoon itti galfatanii dubartii 90tti dawwaltanii dubartii 100tti dawwaltan kana jechuudha shallee bichaan jechuudha ijoolleen biltiginnaa warri shalleen jechuudha gurbattii kana gargaartan wala kan dubartii isa neetii guuttatanii yookaan daataa guuttatanii dubartiitti dawwaltan isaati gurbattii kana gargaaraa gurbaanni du'aattee jedhani hojii dhabdee du'aatti jedhani gurbaanni hojii dhabdee manatti hafteenaan gurbaan keenya gargaaraadha jechuudha sheeriin godhanuusin gurbaanii keenya gargaaraa jira kanaafuu jennaan bira dhaabbadhaa gargaaraa ilmaan biltiginnaa yookaan ma gurbaa isinitti garagalchite maali abiyyii deeggartuniif abiyyiin maalummaa si beeka eenyummaa si beekaa miti kan hattuudha hattuu abiyyiin eessatti beekasi abiyyoota kaasee abiyyiinis hattuudha isinis hattuudha warra abiyyii deeggartus hattuu abiyyoota kaasee balaanis immoo hattuu abiyyiinis hattuudha isinis hattuudha jechuudha isin immoo dubartiin keessan jechuudha dubartii amma waa'ee dubartii abiyyoota kaasee deeggaru kan dubartiin abiyyoota kaasee deeggaru kun wallaahi dubartii eeruma dhabee jechuudha dubartii eeruma dhabee dulloomee manatti hafee dubartii waggaa 45 gahee dubartii waggaa 50 jala deemaa nuti abiyyi deeggara dubartii bisaan fixatee dhiiga dhabe eenyuus hin fuudha sin manatti haftanoo wallaahi deeggartanii dhiiftanii namni sin fuudhu hin jiru sin manumatti haftanii diqaalaan jechuudha manumatti haftanii xirooftu malee manumatti haftanii jennaan achi gadi sin harkifamtanii akka saree karaa irratti gataminaan allaattiin joobirri sin nyaata malee jechuudha namni sin fuudhu hin jiru warra abiyyi deeggartu diqaaltonni jechuudha dullattoonni jechuudha wallaahi jechuudha isin dullattoota bichatu warra abiyyi deeggaru dullattoonni jechuudha warri umuriin keessa waggaa 50 warri waggaa 40 isa akka ijoollee sabii jechuudha akka ijoollee kafaa'oo yookaan akka ijoollee oromoo yookaan akka ijoollee shanee kan waa harkatti kaa'atanii asitti kaa'atamee gurrasa kanatti kaa'atame eenyutu sin ilaallataara inni sin ilaaloo isinoo harreedha harree waa ilaala rabbii jedhaati harree maaltu laala hamma karaa keessanitti hin darbaan wallaahi jechuudha waggaa kumaatama Facebook irra teessanii akkana jettu malee namni sin fuudhaa hin jiru otuu ijoolleen shanee jirtu moo otuu ijoolleen kafaa'oo jirtu otuu shamarran keenya qaqqaaliin kun jiran jechuudha shamarran keenya guyyaatti yoo san kaanii suuraa jara gabbaasanii Facebook irratti sheerii gochuu miti yoo san profaayilii qayyaratan nama 5,000 jara godhe jechuudha sheeriif laayikii godhaaf jara kana jara dulloota kana eenyu laayikiif sheerii godha
si jika tu mabba mana argatani na jarsol bahera ciise ufu qabachuu danda'an dhugaan isin timan warra dhuufuu qabachuu dandeenya bichaadha dulloota takkiti sandaaboo jettanii bilillee jettanii maal jettanii dulloota jechuudha wallaahi maqaa rabbii dulloota jechuudha warra dhiirra dhageenyaan dhuufuu qabachuu dandeenya bichaadha kun warra ala jarri karaa kanarra deeman dhuufuu qabachuu dandeenya bichaa warra dhuufuu qabachuu hin dandeenya kana jechuudha gargaartuun dhiiftus maanni ani immoo gaafan sii gale jechuudha warra biyyii deeggartu kana biyya alaatti deeggari biyya keessatti deeggari gaafan gale gaafan biyya gahe an sii jedhee lubbuu koo wareega lubbuu keessi keessaa baase hunda keetu dhiira keetu dhalaa keetu jechuudha iddooti wal geessee teessee hoolaa namaa qaltanii jechuudha wal geessanii hoolaa namaa qaltanii wal agaabbasan sanatti jechuudha boombii fayyaa keetti darbeen hunda keetu jechuudha boombii fayyaa keetti darbeen hunda kee walirratti fixa malee jechuudha an ilmaan oromootii du'aattu ijaan sillaalu ani galuu ka'eera sittan mudda galee jechuudha biyya keessatti dhukkeessirraa kaasaa maalitoo koo abiyyoo koo goota koo maarree koo maarreen isin qabu jechuudha warra biyyii deeggartu kana diqaalonni jechuudha sheerii gochuun farankaas hin gaafataasin sheerii godhame baalla miila galattiiree rorrifamuu nan gayyoomirree dhoyinaan bukkisii mirgaan galii ijoollee tokkommoo deeggaraan jira dhiira keessaa nyuu jedhama amma maqaa deeggartoota jedhaan gadi isinii kaasa bantii fufaa moo bantii dhuufuu jedhan bantii dhuufuu san bantii dhuufuu maal jedha nuti waggaa meeqa abaa wajjin qabsoofne waggaa meeqa maal taane inni dullachi kun hiriyaan abbaa hangafa abbaa kootii ta'a kun jechuudha hangafa abbaa kootii ta'a gadi bahee ana hayyoota oromoo kana maqaa xureessu jechuudha qaalicha biyya faranjii keessatti maal hojiinsa caammaa namaa xaraga mana keessa namaaf qulqulleessa hojii biraan qabu isiin manneetti daataa guuttatee gabbeenyuun arrabsuudha qabsaa'ota oromoo arrabsuudha gabbeenyuun arrabsuudha qabsaa'ota oromoo arrabsuudha kun tikikkilii miti yaabanti hudduu kee bananii sitti naqan akkan godhanii hudduu keetti jechuudha sila sin dhiirri keessan hudduu godhamu jammartan jedhan akka dubartiitti warri deeggaraan badhaadhinaa jechuudha deeggartoonni badhaadhinaa dhiirri keessan jedhan akka dubartiitti zayitatti naqanii hudduu keessan godhaaran jedhan dhagaati jirra kanas dhagaa jirra kanaaf dubartii fuuchuu dadhabdanii dubartiin keessan taa'ee lafatti dulloomee waggaa 50 waggaa 60 lakkoofsisaara dubartiin keessan waggaa 50 waggaa 60 lakkoofsisee jechuudha warri paartii badhaadhinaa dubartiin keessan waggaa 50 waggaa 60 lakkoofsisee dheeruma dhabee qaccee ofitti kutaara kanaaf wanti bitaa biyyii deeggarullee warra biyyii wajji waraana keessa ejjetes warri immoo hammaa biyyii wajjin ejjetaaros waan dullacha bicha waan bifa namaa hin qabne bicha jechuudha keenya mee ilaalaa ijoollee keenya rabbeedhaati mee ijoollee oromoo qulqulluu kana ilaalaa mee ijoollee oromoo qulqulluu kana ilaalaa warra lapheen dhaabbatu warra sabaaf qabsaa warra dhugaa ummataa bakka itti baasa ifatti isinitti himu jechuudha warra dhugaa ummataa gabbaasee isinitti himu kana jechuudha kan ilaallaan hin quufamne kan duuka deemnaan hin quufamne kan istaayilii isa jiraa bicha ilaaluu dadhabdan jechuudha uffata aadaa tokkitti uffatanii gadi baanaan kumaatama keessatti sheerii godha eengada qaallittiin kuulloon tokko maal jettani maqaa isaa takkitti sandaabammoo takkitti sandaabattan qaalitti kuulloo sana maqaa siillee kaasuufanii mitiyan duuti maqaa si adamu maqaa si kaasuufanii mitiyan tokkitti sandaaboo sin jettan san alii uffata aadaa jimmaatiin dhufti alii uffata aadaa arsiitiin dhufti alii uffata aadaa maaliitiin dhufti ati uffata aadaa miti uffataa miti otuu ati warqee gadaffatte jechuudha otuu ati hudduu keessatti illee warqee galfatte jechuudha hudduu keessatti warqee galfatte dhiirri si fuudhu hin jiru otuu ati warqee hudduu keessatti galfatte dhiirri si fuudhu hin jiru dhugaan sitti maal lafa teessee tortortee lafa teessee xirooftee jechuudha manatti xirooftee of jalatti boolaata malee namni si fuudhu ati otuu dhiira kajeeltuu otoo dhiiraaf cinqamtu duutee biyyee seenta malee namni si fuudhee sirraa dhalchuus hin jiru sanyii qomaaxaa eenyu fuudha sanyii qomaaxaa eenyu fuudha sanyii qomaaxaa namni fuudhu hin jiru diqaalaa jechuudha sanyii diqaalaa namni fuudhu hin jiru diqaalaa jechuudha bilillee ni jedhan sunis akka nama waa aangoo qabu maali soo maal ta'e girrisaan kana ta'e maal ta'e har'a waan ijoolleen girrisaa tokko yookaan waan girrisaan guyyaa tokkotti poostii godhe nama 5,000 jala galee jechuudha har'a jawaar kana poostii nurratti godheera bormaattu dhalata iftama abiyyiin immoo masarratti fincaan hin qabatu fincaan qabachuu dadhabee kana irraa zinnaachiin bira deeme ala zinnaachi qabdee maal taata biyyatti jawaartu waan poostii godhe jedha qeerroon ganama kaara jedha qeerroon sa'aatii kanatti kaara jedha maanni amma immoo jechuudha yaayyaa walitti baafnee jechuudha ilma abbaa jifaar yaayyaa walitti baafnee na yaayyaan guyyaa guyyaatti fincaan qabachiisaa jira fincaan qabachuu dadhabee maa biyyiin galgalli mana doktooraa ganamni mana doktooraa galgalli mana doktooraa ganamni mana doktooraa maaliif
fincaan qabachuu dadhabe ammaa biyyi kiisitti kaanee nan kiisiidhaan baatee deeman of keessatti boolaa jechuudha maanni yaayaatu waa poostii godhe maanni yaayaatu waa poostii godhe iddoo Jawaar bu'e isin jechuudha waan ilmaan Oromoo qopheeffatee lafaa qabu kana hin beeytanu hamma immoo poolisii keessan sodaachuu dhiisee dhiira keenya dhiisii dubartiin keenya shamarran Harargeetiif shamarran Arsii jechuudha gumaa keessa nutu isinii baasa gumaa keessa nuti ilmaan Oromooti isinii baasa jabaadhaa qabsoon keessan itti fufa galmi keessa nama bilisummaatti dhugaan isinitti himaan dhugaan isinitti hima kaayyoo keessan irraa yoo duutanis yoo lubbuun keessan bahe wanta duubattis hin deebisu tokko illee hin qabu islaamaa fi kiristaanan jechuudha hinduma bilisoomtu har'a jechuudha dubartiin keenya jechuudha shamarran keenya qaqqaaliin kun gaditti bahanii foolisa giraarraa dhukkee kaasu gaditti bahanii jechuudha foolisa dura dhaabatanii akkana jedhu abiyyi mastigoo jedhu kun tuffii abiyyiiti yoo tuffii abiyyoota kaasee balaa nama masaraa keessa jiru jechuudha shamarran fuuldura dhaabate ala abiyyi mastigoo abiyyi nutu duusale abiyyi nutu gaddeebise abiyyi nutu muttee isaatti hordaa cabse abiyyi nutu kana ta'e abiyyi nutu koraase jedhu jechuudha dubartiin keenya gaditti yaa jechuudha abiyyi nutu duu godhe jedha abiyyi nutu gaddeebise akkana godhe jedha abiyyi nutu itti cabse jedhe ay ijoollee Harargee ay dubartii Harargee ay shamarran Arsii ay shamarran Harargee ay shamarran Baalee wallahi isin jechuudha goota keessaa goota kana dandeettii qabaadhaan badhaasa mana isinii kenna akkasi badhaasa moo dhiira jimmaan isinii kenna jechuudha dhiira jimmaa keessaa dhiira qaqqaalee jira warra akka Abdii Geetaachoo jechuudha warra akkasii warra sabboontota warra akka Naawwii Jabal warra akka Abdusee warra akkasii ijoollee qaqqaalee jira jimmaan keessa jechuudha warra kaanii miti warra hattuu miti warra garaadhaaf bitamtuu miti jarri kun warra haqa sabaatii bitaman warra haqa sabaatii dhaabbatanii warra dhugaadhaaf dhaabbatanii warra dhugaadhaaf du'anii dhugaadhaaf wareegaman warra dhugaadhaaf lubbuu ofii kennanii jechuudha qabsoo afaaniin ta'e bukkee dhaabbatanii biyya kakaasanii jechuudha biyya keessaa namallee kakaasanii warra qabsoon itti muddaa jiran abiyyiin qabsoon karaa nagaati qabsoon karaa nagaa wayii waa tokko hin jiru erga durii nu gowwoomsite akaakayyuu kee Minilik nu gowwoomse jechuudha akaakayyuun kee Minilik nu gowwoomsaa ture Mallas Zeenaawwii dhufee kursii tolba obboleessa ko Mallas Zeenaawwii dhufee kursii tolba inni nu gowwoomsu barbaade Oromoon harka si ol qabde ka yaa rabbi jette Mallas Zeenaawwii kana nurraa fuudhi jette yaa rabbi Mallas Zeenaawwii kana nurraa fuudhi boolla buuset Mallas Zeenaawwii ooleen bulde boollooti kakkar inni bal'aan sun dhufee aangoo tolba jedhe jennaan ilmaan Oromoo hirreecha irratti ajjeesu jammare Oromoon harka ol qabe ammas bakka jiru yaa rabbi nurraa fuudhi jedhe kudha fureen keenya diqaalaa kanatti sallaminis diqaalaa hudduun salamtu kanatti jechuudha diqaalaa kanatti sallame jechuudha diqaalonni immoo abiyoot gaazee badhaa'e abiyoot maalisee abiyoot maarree keessanii nuti hudduu isaa keessa kana godhedha kana godhe hudduu isaatti gad deemne jechuudha nuti ilmaan jawaar Muhammad Siraaji bar nuti ilmaan jawaar Muhammad Siraaj maal gootu leenca ilma sabaa jechuudha wallahi jawaar jechuun nuhiif Oromoodhaaf jawaar jechuun jechuudha jawaar jechuun irratti nabi Muhammad irratti nabiidha jawaar nabi Muhammad irratti nabiidha jawaar isiniif nabiidha nuhiif maal gootu jawaar nabi Muhammad irratti nabiidha nuhiif maal gootu ergamaa keenya jawaar nuhiif ergamaa keenya leenca keenya goota keenya jawaar hammallee jawaar mana hidhaa keessa taa'ee dhiiga si qabsiisa malee jechuudha jawaar mana hidhaa keessa taa'ee boolii of keessatti si boolaa isa malee jechuudha jawaar mana hidhaa keessa taa'ee jechuudha ati mana hidhaatti jawaariinis qoricha nyaachiftee jawaariinis maarree gootee jawaariinis haakimiin geessottee jawaar haduu jette jawaar immoo jechuudha du'aa'ii Oromootu bira jira otuu ati qoricha nyaachisuu miti marfeedhaan itti kennite jawaar nama du'u miti nama lubbuun isaa waa ta'uuf miti maaliif namni hinduu jechuuf miti haqa qaba dhugaa qaba rabbiin qaba kanaaf nama rabbii jedhee sagadu nama rabbii jedhee gugguufi buu abiyoot jechuudha ilmi zinnaash diqaalaan jechuudha abiyoot jechuudha zinnaashiin jechuudha abiyoot amma zinnaashiin godhuu dadhabeenna zinnaasharra keessa gootee seksii ila abiyyiin ejjedhu ka abiyyiin ol ka'uu dideera sa'aatii miti yaayyaatu waa poostii godhe danda'an jiru maaliseen ta'u sila ijoolleen keenya dubartii bichaadha dhiira argannaa jabaadhutti muddi yaabii danda'amaan jiru ol ka'uu didee maalisoo ta'e zinnaasha mana hakimii keessatti wajjin rakkataatti abiyyi wajjin mana hakimii keessatti wajjin rakkataatti ilma dhiiraa tokko irraa argadette abiyyiin dadhabeera si abiyoot kaasee badaan dadhabee jechuudha haadha manaasaa godhuu dadhabee akkanaa wajjin bulaa jira maala waraqaa ciibee jedhaara qabatamaan jechuudha maaliif immoo inni akkana isa dadhabsiise kun inni akkana isa shalalche kun hammallee shalalu ilmoon argatiin xoogibaan jechuudha
abiyoot kaasee balaa inni akkana isa godhe jechuudha du'aayii oromooti oromoon qallaaliin kadhannee mijoolli oromoon biyya keessaa biyya alaatti gabbaate jechuudha abiyyi kana nurraa fudhate yaa rabbi hammallee nurraa fuudhi yaa rabbi abiyyi nurraa fuudhi yaa rabbi balaa makiinaatti boosi yaa rabbi baraa xiyyaaraatti boosi yaa rabbi yaa allah yaa rabbi allah yaa rabbi abiyyi nurraa fuudhi boo bismillaahi irrahmaan irrahiim sila lubbuun du'an waltu yaa rabbi nurraa ajjeesi yaa rabbi boolla inni hin deebine keessa galchi abiyyi yaa rabbi nurraa ajjeesi yaa rabbi abiyyi nurraa ajjeesi yaa rabbi nurraa ajjeesi yaa rabbi nurraa ajjeesi abiyyi kana jechuudha maatii isaatii wajjin walitti qaba isaatii wajjin hojjettoota isaatii wajjin yaa rabbi abiyoot kaasee balaa kanan du'atta ajajiboo bismillaahi irrahmaan irrahiim yaa rabbi yaa gooftaa koo ati tokkicha jechuudha ati tokkicha rabbii koo wanti siin madaalan waan hin jirreef abiyyi kana yaa rabbi nurraa ajjeesi yaa rabbi nurraa ajjeesi yaa rabbi balaa isaati fidi yaa rabbi yaa allah yaa rabbi abiyoot kaasee balaa du'ee isaa nu dhageessis yaa rabbi yaa allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وليك سبحان ربي المزاد عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبي ندوك بسم الله لا كم نرى بسم الله أبي ندو مالي بسم الله يا رب جوي كوي دار بس يا رب هي أم توتا سياسة كان فالمتوتا هكا يتور فالمتوتا هكا هركامي لهيته مالي دوغان دا تينو بقيته وهين كانوا قال دبادو فين imimmaan oromoo arrasa addan jinnee jedhe falmattoota haqaa harkaa miila hiitee maalii dantaan adda ati nu bawwitee waa'een keenuun gallee dubbadhu finfinnee imimmaan oromoo adda saddan jinnee taga ilmaan mililik yaa ijoollee sheerii godhaa peejii koo kana immoo laayikii godhadhaa peejii koo laayikii godhachuun isna peejii koo kana naa guddisaan biltiginnaa dhumarraan deemuu fanni biltiginnaa dhuma bicharraan deemuu fanni waa biraa barbaadeetiin yookaan qarshii irra barbaadeetiin yookaan maali miti laayikii godha laayikii gochuun isna haalan irra beesinitti rafuu biltiginnaarra dhukkee qaamna kan keenyaa sana manum nuti jechuudha warra mootiin keenya jechuudha mootiin oromoo leenci keenya jechuudha leenci Itoophiyaa mana hidhaa keessa jira kanaafuu jennaan jechuudha warra saroota kanarraa dhukkee kaasuun dirqama keenya nuti daataa ofii kootii itti guuttadheen dirqamarraa kaasaan daataa birrii kootiin itti guuttadhee jechuudha kan akka namarraan barbaadu qarshii kootiin itti guuttadheen dhukkeerraa kaasa isin immoo sheeriif laayikii gochuun dadhabina foonoo godhachuun dadhabina abiyoot kaasee balaa jaallattee jibbitee aangorraa si mulqineerra nuti oromummaarraa si mulqinee aangorraa si mulqinee du'a kee immoo jechuudha bismillaahi giidoon giidoo rabbiiti abiyyi ahmad jechuudha diqaalaan akkasi bakka ati muddaa akkas jechuun ishee godhi maal ati gaddeemtu yaa isaa rabbifaa waa barreeffatee dhufu jechuun shammaa shan hayi gadabooda bakka gadaboo taa'uuf ka'u si nawee miti gadabootu hudduu keessan torraa jabse itti qaala dhiira keessanii dubartii keessanii gadaboo sodaattu gadaboo sodaattu gadaboo abboolii buuftu gadaboo isin dura deemu olba'e mootii keessanii gadaboon dhageessanii maal taatan asirratti raftanii maal jedha kun barreeffama wallaalee kun taallee wayii harreen saroonni jechuudha maan bilxiginnaa gurbaa teessuma waayifee intinaa addisii banattaa guyyaa guyyaa bakka dubbiin ammasii jajjabaadhaatii nagaan bulaa jedha falmattoota haqaa harkaa miila hiitee maalii dantaan adda naana yoo dhuguma ta'e jechuudha naana gurbaan jedhan kun siifan deebisaan jalaa kaasa naana
Aadii wal biraan qabnu silaasii deebiseeraan aadii wal biraan qabnu jechuudha. Meen jara kan dhukkee kaasa. Duziraanii keessa jira. Indeebtuma akka isaa fadde reeti. Ijoollee dhufanii fadii amma hin faadina gaafaddaa. Dafii gaafadhu ishii. Zayid Arsiyeedha qoy ishiisi. Invaayitii bicha na gaafadhaa ammaa isaan biraan jiru. Zayid siifan deemsaa qoy. Isa argee. Zayid shahara bari kadhafi. Ishee bakka ammaa shamarraa hin gaafataa. Deebisii meejara kanarraa dhukkee kaasi. Deebisii takkatu. Baali inni bukuun asirratti waa argame. Natu zibaalaa keessatti gadi isin deebise kana beektu zibaalaa keessatti jechuudha gadi isin deebise. Isin nama arrabsuu fiigaa hin kaaftu ati. Yoo lima rafii jira kana. Deebisii kaa. Eshi kwa sifa deebisa Madina. Mucaan kun iskaasuu didee. Irraa badi bakka ati koi kan biraan nama biraan galcha. An nama galchuu wallaalee. Mililik wanta argate feerfee na gaafachuun isaa jechuudha. Laala mililik naan ta'u. Namnan galchuu jira. Sheeri godhaa lafaati. Ay, Madina si deebiseera. Madina si ergeera. Takka tu deebisi. Sodaatanii jara kana dhukkee irraa kaase. Deebiga. Zaakiru si ergaa jiru. Maal natti muuf? Arraba keessa nan beeka si warri reettee hidha namaa rasuuf. Madina si ergeera deebitu? Halo. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لو كان يكون فاتي بايكا. لكي فبهم بربادو. سالت سنة فقط أيه. ما أنا مفولك أنا لا لجرمو كم. لا وربيت تجناتي أرجعهم ملء. أيوة أنا شيكي لسه. أي ركون كابو سجل مكي يا دجان. Biltiginnaa sigaara boolii harcaasaam. Itti muddaa jirtaami ma bararraattee dheessaa jirti bal biltiginnaan bakka seentu dhabdeerti. Naan bakka boolii buusaan jiran of keessatti maal taateeti. Amma jawaar mana dhaatii gadi booddee eenyuun dubbati deebi'aa miti jechuudha. Waan jedhu wama barreessu hin beeku waan ibsu hin beeku. Maal jette reeti? Eeywa maalirraa dubbataa jirta amma maal jedhaarte maali furmaanni jedhaarte akkam. Waa'ee shamarran argee hiriira ba'anii. Eeywa. Dhiira jaraa sodaachisanii manatti ol deebisaa jiranudha. Keenya dhiira dhiisiitii dubartiin keenya jechuun gaafa gadi itti ba'e dhukkee irraa kaasu. Namni tokko achi nu sodaachisu hin jiru abadan ganaa jaarsaaf jaartiin mana akka hafu tokkollee hin jiru san beekadhaa qofa. Eessa jira abboo? Jara kana dhukkee irraa kaafnee gadi gataa jira. Yaani kan manuma? Halo?
Ini isin kolfaa lafa malee ta'e. Maan isin kolfitanu? Mucaan raftee itti fakkaatan raftee? Rabbi raftee itti fakkaata raftee naannoo keessaa baase. Galatoomi nagaataa jiraadhu. Yoomiyyuu bahu jawaarii. Wallaahi jawaar bahu miti abiyyii kee dura keddoo bu'ee jennan jechuudha. Abiyyii lafa jalatti gad deebi'ee hidhamee jawaar. Achi gadi ba'a. Dhageessuus ni ta'a. Kana dubbiin. Bakka seentu dhabde jarri. Bakka seentu dhabde jarri. Bakka seentu dhabde jarri. Sabboontu Oromoo Walloo. Seeni mee. Hin kaaftuuyi. Ani suma. Halo. Halo. Maal quba kee mul'ata moo waa xixinnoo wayi mul'ata? Rafiitii irra taate. Halo. Halo. Salaamu alaikum. Sagalee kee ol kaasi malee ati ol kaayi. Assalamualaikum. Akka qarreetti dubbadhu kaa ol kaasi akka qarreetti dubbadhu. Abiyyi masaraa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abiyyi masaraa keessaa ofitti boola'u. Abayyi maal boo abayyi masaraa keessa taa'ee cinqirreera ofiituyi. Eh? Ofiifuu cinqamaa jira amma jawaari dhamee finna norma yaayaa bashiiritti bee gara jallatu dhabee raabeete. Maali yaayaa bashi lukkeerraa kasaan jiru boom. Eegaa jawaar lammata eessaa nuu dhufee waan jechaa jiruufu cinqamee raaga gara jallatu dhibeera. Kanaafuu ani kan na dhibeeru warri ijoollee bilxiginnaatuun gaafa Oromoon moote akkami taate gabaabumatti warri amma afaan banu jiru kun kaan amma koomintii jala jawaar yoomiyyuu hin bahuu jedha. Gaafa jawaar moo bahee inshaallah ya rabbi jedhe gaafa jawaar baheeti abii gaafa qileenxoo buusne gaafa san wal gaafannaa amma afaan keessan banaadhi. Abiyyi inshallah natu harka isaa dubbatti dhageesseedha yoo rabbeedhe nan galaafan. Ya rabbi jedhe inshaallah wallahi abiyyi kan kan dhiirammi abiyyi barkan dhagaan ijjeesuu so dandeessu. Maal abiyyi maal afuratti baafannaan du'a. Inni argu jirtami kan hiriira ba'an amma shamarran Harargee Arsiin akkuma kana jecha shamarran hiriira bahu jirtan ni agartamni. Jarra bilxiginnaa poolisii isaanii wayii sodaatteere. Maal bajari sodaatanii manatti deebi'an kaa? Yoo innee qabaatan malee maali? Kilaashii baachuun duwwaa maal buusa? Kilaashii afaan duwwaadha silaamu. Dhala kilaashii isaan baatanii deeman kana osoo niin nukkennanii nutti lollate. Maal amma bor iftaanii jammaree amma shamarran Harargeetiif shamarran Arsiitti kilaashii irraa yaasan moo biraatiif yaasaan dhumeera. Wallahi yaasan shamarran goota shamarran kaan bara gara yaani dhiiraa fi dhalaan qabu bar garaan kutanna. Otuu ati fa'i biyya jira naan kilaashii tokko sitti dhiyaa waa tokko haran galfatti. Suma totuun kilaashii tokko hidhi haran galfadhe hin jedhe. Naga keetti wallagee masaraadha kan naa fuudha sila. Ay qurtumaan dhalaa inkaan yaani dhalaa walloo duruutu sodaatanii agarte. Dhugaadha amma immoo ijoolleen shamarranis shuggutii of keessa kaa'atanii hiriira bahuu jammaran jedhan amma shamarran Harargee amma hedduu kana poolisii Oromiyaa inuma ajjeesu rabbeedha inshaallah waan akkasii faayisaa ta'a haasawamaa jira qeerroon kilaashii shuggutii bituufii jammareera. Wallahi du'aa itti goona akka gurbaan amma mootummaa zaalima kana rabbiin nurraa kaasu yaa kee du'aa guddaatti godhanna wallahi laazim hayyuu Oromoo hidhee ofii qileenxoo kan bu'uu qabu isa ani galata Jawaar Mahammad isaa godhe. Wallaalee ilaan amma tana Jawaar Mahammad bakkitu waan maltuuf turte beekte. Wallahi yoo seerri jiraate Abiyyi Ahmad Ali jechuudha harki dubbatti hidhamee mana hidhaa miti mana fincaanii jedhamu qaba. Mana fincaaniitti. Afaan isaatti boola. Mana fincaanii Abiyyi adduunum kana dhabamsiis adduunum tana dhabuu qaba hidhaa isaan barbaanne.
ilmaan oromoo meeqaa meeqatu nurraa dhume yaakee urgaanni dhufe kanaas ni agarte jechuudha. Kanaan booda ka Hacaaluu ijjeese Hacaaluu Girrisaatti ijjeese Hacaaluu illee fi ejji wal ta'an ijjeesani waan salphatu aangoo kan harkaa qabu isa jecha ni himmi. Ilmaan Girrisaa xayyabni Girrisaa haa ta'anu ni ilmaan Girrisaa fudhanne culullee nuun jedhan fudhanne Girrisaa nuun jedhan fudhanne Girrisnee rafne barne. Wallahi akkasuma malee dhiirri keenya taa'u dhalaa keenya tu gaditti bahee dhukkee irraa kaasaara kana caala maaltu jira qabsoon kana caala biyya alaati biyya keessaa finiinaara abiyoot kaasee baraa harki dubbatti hidhamee jechuudha. Afaanitti fiincaama mana hidhaa dhaqee ammama keessatti hidhamama. Guutuu jechuudha. Girrisaa nu baasanii jedhee bar girrisaa kana fudhanne waan girrisnee immoo waa hin hafnu jecha duraanis girrisneetu maqalee kan gashine wayyaanee nuhum ammallee girrisamee namni hafu waan jiru jechuudha. Siif galee garuu gaafa amma yaanii Jawaar Mahammadii bakka kana Hamzaa Booranaa bakka kana yaakee hidhamna akkalee balee jechuun danda'u bakka kana waan maluuf ture jechuu isaaniif. Ani Abiy dhugaa siifimu wallahi laazim waggaa lama dura Abiy yaani kan bare garaa waggaa lama dura garaa angoo dhufu kana malee waggaa shan dura amma warra badhaadhina ofiin jedhu kana eenyu beekta yoo jettu wallahi itti kakadheen bada Jawaar Mahammad beekanii waggaa shan dura kan beekan Jawaar malee ani Abiy tana guddiyoon bareeraadhu waggum lama tan. Wallahi akkasii jechuudha. Dhugaa dubbachuu amma afaan bananii immoo badhaadhina irraa maalitti dhufa zooran. Warra waan beekne horii bicha ammoo gurbattii Suudii keessa jirtu sana takka billaha wayii qabattee baati takka shugguxii wayii qabattee baati. Fuudha isin amma ofitti waan nyaatu dhabdee naa kun ijoolleen gargaaraa jiran amma naawwiin tokko hidha galgalaa hin gargaaraa irraa malatti barantaa maal wallahi itti kakadheen bada. Abdiishaan nama kudhanii na dhahan jedhe wallahi wabillahi abdiishaan nama dhahe ijoollee keenya. Sirriitti barreessite nabsuu wallaggaa sirriitti barreessisa barreessite sana. Maal nama kudhanii dhahan bosona nam tokko iyyuu dhoomnaa booddoo seenti maal nama kudhanii dhahan. Abbaan dhahe ijoollee keenya abdiishaan nan beekan ofuun kiyyaa nama sadhe jechuudha. Garuu dhufee nama kudhaniin ilaanna dhahanadha laayiviirra nama kudhaniin namni lama sunuu tokkotu dhahee jecha tokkotu dhahee tokkommoo makiinum keessa jira jechuudha nama lama san ni sossobe malee. Ilaanarra tan ammoo marraa fedhe jagaraa qabatee bahaa marraa fedhe shugguxii qabatee bahaa. Kanaanuu dhalaan tunu wallahi osoo bira giyaafaa shaffanee gudisa godhan ture maal oola ziba. Nambe akkati gootu nambe galatoomi nagaa ta'e jiraadhu bakka nama biraan na gaafataa jira galatoomi. Hayyee galatoomi illee. Meel maal bilti ginnaati fan deebisa. Qoy shimeesii fan ergaa siimmoo nan ergaa nafsuu. Nabsu deebisi ergeera. Nabsu deebisi ergeera. Nabsun deebiftu? Halo. Halo. Assalamualaikum. Lah. Makkam fayyaa kee? Sirra. Dhaamsa kee? Maalirraa dubbachaa jirtu haasaa qabatamaa dubbadhaa haa Abiyyi akkasii dhaqaleen akkasii dhaqaleen haasaa isaaniif gahaa ta'e irraa dubbadhaa maleessa.
isaas mirtanii abdii isaan akkasii eeyyuun akkasii. Shaqaalaa fi warra shaqaalota Saawudii warra yaadotonni artiistoomaan warroota artistii maqaa dha'uu dhiistanii warra akka Jawaar fa'aa warra akka akkasii akkasumas osoo hin ta'in abaluun akkasitti reebame abaluu akkasitti reebnaa jechuun faayidaan qabu. Qabsoo afaaniin miti. Sagaleen kee kukkutaa bara. Ijoollee kukkutaa. Album karaa nagaadha. Nama suuraa jawaan ofirraa